Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee wudirraa woboo kaaba lixa shaggar weerartuu 13 ajjeese 3 jiratti qabee 8 ol ammoo madeesse woboon zoonii giddu galaa kibba lixa shaggar tarkaanfii fudhateen weerartuu 13 ajjeeseen 8 ol madeessuun 3 ammoo harkaan qabatee kilaashii 13 booji'uun ajajaa woboo zoonii kaaba lixa shaggar ibse irree fi gaachenni uummata oromoo woboon zoonii giddu gala kaaba lixa shaggar ona adaa barga ganda iluu Sobbolee keessatti tankaarfiin axxee hedduun waraana naftanyaa kaaraa irratti fudhateen weerartuu 10 battalatti yoo ajjeesu 8 ol ammoo madeessuun 3 harka qabatee booji'ee jira. Tankaarfii fudhatamte kanaan meeshaa waraanaa akkam 13 ta'uu qabsoo bilisummaa oromoo galii tolchee jira. Lola ta'es kana keessatti itti gaafatamaa waajjira biltsiginna aanichaa kan ta'e obbo Katamaa Addunyaa yoo ajjeefamu itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii obbo Mararaa Dabaree akka hamtuu madaa'ee gara Finfinneetti riiferiin jedhamee jira. Jarri kun uummata aanaa kanaa iraarsuu keessatti warra qooda guddaa qabanii fi akeekkachiisa yeroo garagaraa itti kennamu warra fudhachuu didanidha. Bifuma wal fakkaatuun tankaarfii ona yaayyaa gullallee magaalaa Daalaatti iddoo qubsuma waraana maafiyaa PP irratti onkololeessa 21/2020 galgala keessa sa'a 2 irratti fudhatameen weerartuu 3 du'aan adabee jira. Ajajaan woboo giddu galeessa kaaba lixaa shaggar ifa godhee jira. Onkololeessa 22/2020 warraaqsi galaanaa uummataa itti fufa injifannoon uummata oromoo qawweedhaan ni dhufa jedhan. Onkololeessa 22/2020 injifannoo woboo marsaa sadaffaa godina wallaggaa ona daallee waabarraa waadaadhaan kan akka itti hin galle siif galame abdiin gaachenni uummata oromoo woboon koonyoo lixaa waraana PP kana guyyaa qardhaa marsaa lammaffaa waraana bilisummaa oromoo haleelamtee harcaatuun ishee ammas afaan rasaasaa wobootiin haleelamtee jirti. Ona daallee waabarraa bakka dhagaa dhaabaa jedhamtutti bakka dhuftetti yoo hin deebine ansi duukaan jira jedhe injifannoon uummata oromootiif. Falmataa kabbadaa bara 1890 hanga bara 1912 keessa oromoota warra gaafii mirgaa gaafatan irraa bifa kanaan uummata duratti fannifamanii ajjeechaan irratti raawwataman ture. Kan suuraa gubbatti argitan kun bara Minilik keessa yeroo Finfinnee keessatti oromoota warra mirga ofii gaafachaa turan yeroo fannisan ajjeechaan irratti raawwatanidha. Finfinneen ammas qonnaan bulaa buqqistee babal'ataa jirti. Finfinneen keenya osoo jechaa jirruu keessatti dhindhimnee hafuuf jirra. Maastar pilaanii lammaffaan dhufaa jira. Uummata oromoo qofaa miti kan dhiigaa jiru dacheen oromootis dhiigaa jira. Ittiqaa tafarii warra lolaa irraayi warra biyya keessaa qofaaf sagalee waamichaa CRBtiin koodii sagalee waamicha sirboota keetii jedhaniin namoonni hedduun nagaafatu. Akkasumas artistiin isaa ji'a ji'aan maallaqa kutamu irraa galii ni argatta jetteeni gaafatan. Deebii isaa eeyyee akkuma YouTube sagalee waamichaa CRBtiin artistiif galii ni argamsiisa waan ta'eef yoo namni hedduun fayyadame artistii karaa kanaanis tumsuun ni danda'ama. Hojii itti aanaaf artistiin akka humna godhatu taasisa. Inumaayyuu artistiin oromoo YouTube irraa fayyadamaa jira jechuun ni ulfaata. Kanaaf namoonni koodii sirboota kootii nagaafattan kan galma dhugaa fi saaqisaan asirraa argachuu dandeessan galma dhugaa obsineerraa 5244 duwwaa 8 saaqisaan qaan 524 takka 889 galatoomaa jedheera. Onkololeessa 22/2020 godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti humni waraanaa qaamota hundarraa ta'an mana namaa dhuunfaa saamaa jiru. Humnoonni kun saamicha kan geggeessan mana abbaa qabeenyaa Ibrahim Ali magaalaa Asaboot keessatti beekamaa ta'e cabsuun meeshaalee daldalaa fi mana kuusaa jirtu gurguratanii deemuun injiru jedhamee saamamee jira. Akka jiraatan magaalaa Asaboot tokko himutti taateen kun
guyyaa kardhaa sa'aatii 9 irratti yeroo ta'u bakka abbaan manaa injirretti mana kuusaa meeshaalee cabsanii sukkaaraa fi zayitii fe'atanii deeman. Humnoonni nageenyaa kanneen meeshaalee saaman konkolaataa 3 fe'atanii deeman jedhama. Yeroo ammaa humnoonni waraana mootummaa aanichaa qubsiifame namoota nagayaa hidhaa akka jiru kan himu namni kun baadiyyaa araddoota aanaa mi'eessoo keessatti saamicha reebichaa fi hidhaan itti fufee jiraas jedhe. Gama biraatiin aanicha keessatti ajjeechaan aartiistii Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee dargaggoonni mana hidhaa aanaa mi'eessoo keessatti hidhaman hidhaman keessaa kan mana murtii mirga wabiin eeggamanii fi akka gadi lakkifaman ajaje poolisoonni qaama olaanoo irraa ajajame gadi hin lakkifnu jedhanii hanga ammaa dararaa jiraachuunis dubbatamaa jira. Lammitu lammii gargaara. Dr. Qananiisaa Laayoo jedhama bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Hawaasaa irraa barumsa fayyaan eebbifamuun yeroo ammaa kana hospitaala Naqamteetti haakima waliigalaa ta'een uummata isaa tajaajilaa jira. Dr. Qananiisaan guyyaa kaleessaa cinaachi isaa tasa isa dhukkubee yeroo qoratamu dhibeen appendicitis jedhamuun irratti argame. Dhibeen kun baqaqsanii yaaluun barbaachisaa waan ta'eef sababa kanaaf qorannoo dabalataatiin yommuu gaggeessu kaleen isaa lama akka dadhabbii fi hojii dadhabaa irra jirtu itti himame. Kanaaf ammoo atattamaan dilaayisisii eegaluu fi akkasumas kalee isaa bakka kuusaa kidney transplantii isa barbaachisa. Baasii kanaaf bu'aan ammoo humna isaa fi maatii isaa qofaan waan danda'amu miti. Obboleessi keenya gargaarsa keessan barbaada. Kanaaf akkaawuntii karaa maqaa obboleessa isaa obbo Gaaddisaa Laayoo fi hiriyaa isaa Dr. Oliyaar Haayiluun banameera. Harka keessan irraa hin gabaabsina. CBE tokko duwwaa 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 3498 duwwaa 536 lammitu lammii gargaara. Lammitu lammiif birmata birmadhaa fi uummata Oromoo dhaamsa uummata Oromoo bal'aati. Guyyaa 22/10/2020 godinaalee Oromiyaa maraaf yeroo ammaa kana humni PP boolla lixaa dhabdee waan jirtuuf carraa tokkitti qabdi. Basaastota hedduutti baajaajii bittee laachuudhaan sochii qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf namoota faayidaa yookaan dantaa dhuunfaa sirna PP'f amanamoo ta'an qofaaf magaalaawwan goolee Oromiyaa hunda keessatti bifa himataa yookiin hojii dhaaba hojiitti galchuu jedhuun gadi lakkisanii waan jiraniif sabboontonni qeerroof qarreen bakka hundatti baajaajotiin haaraa kanneen eenyuuf akka kennamte lakkoofsa gabatee baajaajiiwwan kanaaf maalummaa nama baajaajiin kun kennameef hordoftoonni akka keessoon nuuf eertan dhaamsa Oromummaa keenya isiniif dhaamneerra. Ambo safuu cabsuun sirra darbanii sarbama mirga namoomaa geggeeffame. Gudeeddi Ambootti dubartiin ulfaa ji'a ja'aan kan taate Loomituu Darajjee jedhamti. Humna addaa poolisiitiin wal jijjiiruun gudeedamtee daa'imni garatti waan miidhamteef daa'imni garaa baate. Oktoobar 23 2020 oduu gaddaa. Ganama kana waraanni maafiyaa PP Wallagga Lixaa Ona Gurisoo ganda Saankiitti bobba'uun dargaggoo Dagaagaa Taaddasaa Abdusaa dhalataa ganda Qoomii Suchii kan ta'e akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun ajjeeftee jirti. Dargaggoon hedduu qabdee reebicha kamaa erga irraa geessee Gammadaa Obsa kan jedhamu qonnaan Qaanoo Caalii fi kanneen biroo hedduu walitti qabuun guurtee yaatee jirti. Manneen jireenyaa obbo Wilii jedhamuun erga saamtee booda abiddaan gubdee jirti. Gocha faashintummaa nafxanyoota saba Oromoo irratti ta'aa jiru bilisummaa qofaa nurraa dhaabbata. Doorsisa Biltsiginnaa Haroo Awaash irratti kondominiyeemii Biltsiginnaa fiilmii hojjechaa oolan. Show haroo kana irratti agarsiisni eenyuun sodaachisaaf akka ta'e isaanumatti itti himuun baay'ee barbaachisaadha nutti haa himan. Komishinariin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa milishaa fi poolisii guyyaan eebbisiisaa oolan. Bara kana baay'inni poolisii eebbifamuu fi baroota eebbifaman yoo wal bira qabnee ilaalle waan ajaa'ibaati. Hojjetaan mootummaa hundi qaama nageenyaa ta'eera. Dhimma baqattoota biyya kanaa biyya Saudi Arabiyaatti miidhamaa jiran ilaalchisee baqattoota Oromoo fi lammiileen Oromiyaa lafee dugdaa ABO'ti jenneen amanna. ABO'n lammiilee keenya
keenya miidhan yeroodhaan gara yerootti irragaa ture falmuuf mirga qofa osoo intaane dirqama qaba. Akkasumas ammallee karaa keessaatiin ta'ee jaarmiyaa abaa'oo konyaalee biyya Suud Arabiyaa jiranitti dhiyeenya ollaa bultii isaanii keessa jiran itti dhiyeenyaan ordofaa jira. Gaad sagalee bilisummaa Oromoo fi qondaala abaa'oo Jaalwaaqoo Noolee Oromiyaa miidiyaa teeknooloojii irratti dhaamsa kana aariitiidhaan walii qoodaa of eeggannoo jabeessaa keessoon tiksaa mootummattiin kun dhufeedha kan jedhamu occiitii keessaan nu dhaqqabeedha. Tokko mootummaan kun sodaatee of irratti fincaa'uu jalqabdeerti. Tankaarfii garjabinaan sodaa irraa dhalatteen qeerroo irratti fudhachuuf karoorfattee akka kanaanis galgala sa'a 2 booda ijoolleen gandaa yookaan magaalaa jiran keessatti qabsoodhaan beekaman akka rukutuman kallattiin kaa'amee jira. 2 maqaan namoota kanaa haardikooree fi kooree jedhamee addaan baafamee jira. Bakka hundaa liistiin kunis kooree komaandi poostii fi kenname akkasitti hordofaa jiru. 3 nama galgala sa'a 2 booda deemu ni qabu ni reebu. Liistii of harkaa qaban keessa yoo jiraate ni ajjeesu. 4 sababa ajjechaa kanaaf kennameen ammoo biyyi gara haala hamaatti deemaa waan jirtuuf akkasitti malee mootummaan dandamachuu hin dandeenyu kan jedhu qeerroon bilisummaa Oromoo bakka maratti of tiksaa. Akeekkachiisa xumuraa namni suuraa irratti argamtu kun Tsaggaayee Abdiisaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira lafaa magaalaa Naqamteeti. Kanaan dura naannoo dhaloota isaa Gaatamaatti itti gaafatamaa waajjira OPDO ture. Dhiiga ilmaan Oromootiin kan dhangalaasaa ture ilmaan namaa dhugaa kan turedha. Hojii basaasummaan dabalataan hojjetaa ture. Boodarra itti gaafatamummaa dhimma lafa magaalaa Naqamtee ta'ee muudame. Magaalaa Naqamtee keessatti tikootaa fi kaabinoota akka isaa waliin lafa ummataa saamee dafqaa fi dhiiga ummataatiin tujjaaree jira. Yeroo ammaa kana kan durii caalaa lafee dugdaa ta'ee fi sirna maafiyaa PP hojii basaastummaa hojjetaa jira. Haala amma irra jirurraa in dhaabbatu taanaan adaba isa xumuraattu si eeggata jedhee jira. Kaameraa abbaa torbee duraa hin baatu. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu gullallee udirraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha. subscribe gotan kabajaajaa isin barbaachifna channel keenya channel bilbilee umuutan keessanii kan uummata sagalee uummata Oromooti jechuudhaan ajajna keenya dura ala kanaan waliin deemu karaka kumbaat jirate amana godate inisuma nutti makkaatu kan Oromiyaan diigamte Itoophiyaa ni jaaramtu